جلالا سنخي سلمي ويادا نقوتي وين سيمي جرونا مرابه أوالمي خنقوبة بي خنقوبة جلالا قال كان قدنش خنقوبة بي خنقوبة جلالا هل كان قدنش سوتا آتيم قولا يرومي كان فيجي كبدا هلا أكاوان إسين تنولا رجرتو هالكامان قتيسو اللي قلبين نرفتو مفتاتي أبونتو مفنا رفتو نلاقي سنيمي مفتاتي أبونتو مفنا رفتو mal namni kakheti gara jabatu si jaaladhe boontu sirraa miidhame garbaa jaalala seene keessa lime waa yaadanna goote wayiin si hime jiruu namarraa bahee awwaalame kajaw anaatu mataa kiyyaan baasee uume dachaas yeroo hedduu natti deddeebi'ee siru kana qofaa miti walleen inni itti maraate wallee tiyya keessa جالتي تينيا تغانا ما تن اونر سارتي تا اوماما فردا ننديغو علمينا ما جالالان جيرين فينيا تيما علمينا ما يتوليادني ادانو يا سوف دبتني جتينا ما هنچكاسيني كباجا بيسي نندربيني ادوين نسينتي ننديغيني خجو سربا خنا اتمراتين جزيه هدو نتدبي سربو مسنا ولا سنانجا انغرو نوما جالتي جيتو ولا ساف ملي اكنا فدا جيان غرو ودو حالن جالتي ناخن نانجي علم نمات وان كن نقبدو علمو في دلتيوني خنتا نين كنافتور والله نين كناف ايموغا مقاخي يا اولو خنا وندا ارسي هغا امتي حالن متچتنتي زبنا ما ترى خسرتي وننا ما جلاتني بينين تكنجرتو تاك جسني بيومت توكو خنا ميدچا اسكتي جچتو كون اوميو جي حافظو دچاس ول ديبيسا دچاس نول ديبي يا دچاس ول ديبي انو سيديرا خوتو بانسر بانسا جرا دبت نوتي تكا لكي جيني تكا لال افقامو تتكو ملين تدبت دا دچاس ول فدا يا اوكي دچاس خبجا جبكي بنادا ول ديبي وبلس خنيا باي غلطومي بتسيبني جبا بلس خنيا اوتو أزجلن يوتي لا لا صبا أنا بيني أكو مرة أكيني غرغارة مفلفاني خرادي رامي كديمي دچاس فوني أبوتي كابينيا في ولستوتي سيدور لفبرم بيني أك غرغارة نقول أنكرا وسو خنان لي أباتا ويسا بيني أكسوما غرغار سبناي جو سو دچاس أمال لي جراني كابا جرا مالي دوانو تيهمي غره هجي ساتي سربي سلاو سار كجراي تي ديمو داي أما نبني ولي قالوا في دي دبوداني توقفا وني خوني akka zamano wan kana jala qorate o makana o zamano video nothing guta maji nazir kalesa gurban to ko interview gone video nar keda eda be khale gode video isa warabe matanse video isa guta ma kan artisti kana profile sa jala sentani lalu dan desan tok baka khale lamma pa gurbasan tuna mulliseu gurba an sandura kharan ittidubitana dhugaa ishiidhaa baasu dhabee odoon taa'u jiru gurbaan dhufee nagaafatee gadhiisi. Takka naajaa lammaffaa kijiba biraa gurbaan kijiba biraa ka dhufee OBN irra kijibee OBN mataa isaatu dogongorsiise kuma takka qaba. Laal gurbaa kana waa hedduu dho'isine waa hedduu ijoolleen teenya tuni wal xiqqeessan nuun jaan gijaa hunda miidiyaa irratti dhufanii maqaa nuu baasanii waan mafa isin dalagaan teessa waluma xiqqeessu namni waa kijibu namni nama zollomu haa xiqqaatu. isi waluma barre gotan nunjan nuti ansan kesan jiru aninin gargara kana ma tokkot dera Nasir dabalate nuti rakkata nama miskina biyya keenya Nasir akka garte artistis osottehin akka nama garte qaroda beegi tokkotti ma haga mana unte jarutti gargarun turre rashina gargarun turre
Akka dadhabbii gargaarsaan ta'in tokkotti. Background isaa osoo qoratiin baasuudhu sirrii biti. Abbaan haqa kanaa isa kana. Tasabriinaa jaalatuutii fi maarree sun dhimma keenyaa miti. By the way, sagantaadhaan sin qaba gosa kana. Zamaanoo wallisaadhaan hin yaamne OBN. Waa'ee sagantaa yeroo jaalalaa irratti dhiyaate Sabriinaan ni beekti. Sagantaa yeroo jaalalaa nama bo'uu fi qaboo hunda achirra ni dhiyeessan. Kan isaan itti yaaman isaatu dhufee achirratti if keessa haasa'e malee waa'ee jaalala Sabriinaatti yaamame, right? Amma yeroo takka laali. Asumattuu waa'ee jaalala sanii san nurraatti dhiisaati. Amma waa'ee kanarratti Zamanoo carraan akkamii nama 700 asirra jira. Dachaasi waliin sirba kee guutuu naa istiidiyoo si baasa irraa kafalee aga dooraala 100 illee jee nama 500 irratti waadaa galee jira. Dachaas yoo dhuftee irratti hin dubbatin an sirba nuuree guutuu maallaqa saniin waadaa sii gal achi garagalchuu kiyya qofa naa beeka kana sirratti wanti beekuu qabdu. Okay. Waan waadaa sii galee san guutuu nuureedhaaf hin godhaa kana sammuu ta'ettiin yoo dhuftee waan kana sirratti haqa jiru lafan kaa'in. Furadaa jarraa. Zamanoo okay ayya galatooma. Zamanoo akkamtu jiranii beektanii amma laali. Dhimmi amma akkam tahee abbaa keenya kana agartee haqa isaa isuma dubbanna nuti. Dachaas nama shabaaba tokko nama waxaatiidha. Nama fayyaa jahan qabu. Duraani jaalalaan miidhamee sirba bareedaa qabaa. Dandeettiillee cimaa qabaa. Janneeti hundi keenya duraanii mucaa kana edallee wal mari'achaa turre bilisummaa fa'aa hojii mana kiyyabannee gargaarsa isaa irratti xiyyeeffachuudhaaf. Amma Dachaas ol bahee sirba kana akka inni isa jalaa fudhate himu galee ol bahee abbaa keenya kana nama guddaa kana agartee miti. Ijoolleen ni nyaattiin ni affeele abbaa shan. Nuti godha dubartaayyee. Dhufee dura jalqaba dhiifama gaafatee Oromoos dhiifama gaafatee niin balleesse Oromootiyyee wanni jiru kana jee lafa kaayu obboleessi keenya yoo kana dide immoo nuti arraas boruus abbaa keenya hojii jirra maqaa isaatiin illee waayyaamu abbaa keenya isaa hojii jirra uummanni Oromoo guutuun. Sabriinaa illee gaafa Sabriinaa keessaa dhiifna yoo jenne ijoollummaarraa hin jaallachaa ture jee namni dhugaan tuni ni turti malee numa baatiisni galee saniifuu waan dubbannu hin jiru haasaa Dachaas booda waan murteeffannaa ani miyuutiin godha. Amma carraan kan nameenaa dubbata akka beekumsa hin qabnetti waan dhagoo barbaachisaa dhageenyee jira Oromoon hundi dhageessee jirti sirbi akka isaa ta'e dhageemee jira yoo Dachaas nin jaaladhee baasuun fadha yoo jee homaa inni nama dhorkatu miti isa kanas inni mataan isaatu gargaarfamuu barbaada akka nama takkatti isuma haa gargaarru Dachaas sirba yoo fadhe Oromoonni yoo sirbi keessaa ta'u amane ni baasa yoo saniin ta'in abbaan sirbaa as jira maaliif Dachaas jedhamaa oola inni nu as jira inni mataan isaatu gargaaruu barbaachisama. Yaa qabxii ijoo tana godhachuu qabna nuti isin galee. Dachaas dhibaan deema takkaffaa Dachaas anaan guyyaa dura dhufe warra galamsootiin aan jee deebee intarbii gubbarratti warra biyya karaa qobbootii jee deebee amma kijiba namatti dhiyaachuun gaarii miti takkaffarratti. Daqiiqaa 10 qabnaa dhaggeeffadha. Daqiiqaa 10 dubbannaa dhaggeeffadha. Anis taatee gadi Zamaanoonis daqiiqaa 10 qabnaaf. Daqiiqaa 10 booda waa'een gargaarsaa fi namoota nuti xiyyeeffannee guutuun gara jaarsa kanaa deebi'ee abbaa keenya kanaa dhaggeeffadha. Daqiiqaa 10. Fayyaade. Daqiiqaa 10 qabneefii jirra. Daqiiqaan tun amma 58 nuu qaba. Daqiiqaan tun 58 tana booda daqiiqa 8 zaafurii fi daqiiqa 8 hoggaa ta'e booda ammarraa eegallee sadarkaa abbaa keenya kana gargaaru. Daqiiqaa kan barbaachise bilbila niin qabaa murtee guutuu bilbilaan dawwalee yaamuun hin danda'a. Maaltu kana hunda fide? Ni dhagaasa. Irratti dawwalime waa'ee ni jiru. Irratti osoo sin dhageessaniitti nama irratti dawwala okay. Dawwale. Dawwale irratti. By the way Sanii. zamaanoo keenya maraataa keenyas jala qotuun barbaachisu beekta. Amma maal godhuu qabna beekta. Abbaa keenya nuuree kana. Maaliif akka nuti nama isaaniif hinaafu maaliif hinaaftaa jiru maaliif hinaafan san gubbaani hayyaa haa dubbannu hattuudha mana namaa cabsa bilbila namaa fuudhee badde mana namaa cabsa jaartii fi ilmoo qaba maalosh Ni sirreessinaaf san ni shaffannaaf walsakkaraa jee rabbiin. Ayyee. Murtii guutuu takkitti carrannaa kanaa.
Dubbadhu boodeera. Naasiroo ni beektan. Niitoorkii keetti guutamaa. Sirriitti beekaa. Kanaaf dachaas sagalee ni qaba. Dandeettii isaa kana immoo karan taane ibsatuutu dogoggora malee akkamitti isa kana waan naasiroo kana dhaalchifnee dhaloota dhufuuf dabarsina kan jedhu isa jajjabeessuu qabna malee amma dogoggora guddaa kan jiru. Dogoggora jiim galchaa jaan. Jiim ajandaa fuunee dhagaya. ajandaa fuunee wal diigoo sun taane isa kanas dogoggora isaarraa amanee akka fudhatu godhu. Lammaffaa naasiroo jechuun nama dandeettii adda addaa qabu. Koomadiidhaa sirballee nama sirbu nama waa hedduullee nama qofachiisuu jiru. Isa kana akkamitti akka tana dura galamsa'uu duratti eebillee naa galatamu sagantaa guddoo tana dura hojjetee jira. Sagantaa san galmaan ga'uudhaaf uummanni keenya waan jalqabe xumurratti hedduu hanqina waan qabnuuf kana isa kana jajjabeessinee maatii qabaa ilmaan qaba. Qaroodhaa beeyi nama dandeettii adda addaa qabu. Akkamitti karaa finnaa jarrootti yoo mareenye gaariidha. Amma dachaas dogoggora isaa kana immoo ajandaa godhannee oofuun nuufillee gaariidha. Gaarii. Furmaatan qabu. Kanuma gargaaruudha bakka. Isallee jajjabeessu fedhii artii qabu. Maaliif namni gisee fedhii artii qabu akka karaa itti beekamuun karaa hin taane illee dhufee asirratti hojjechuu danda'a. Dogoggora isaa kana immoo akka fudhatu saayiboonni jira obboleeyyan namoonni itti dhiyaatanii jiranii. Kanaaf yaamanii sibira jirraa nama dhaloota bara naasiroo dhaalu. Naasiroo nama guddaa ta'a deemaa bakka isaa bu'a. Bakka isaa bu'uudhaaf immoo naasiroo kanarraa waan baratu jira waan irraa dhageeffatu jira. Kanaaf badii isaa fudhatee komii isaa osoo hin taane har'a gaarii na fakkaata. Komiin yeroo hedduu kana dhiibbaan fidu komii isaa ilma namaatiin dogoggora. Dogoggora isaa Kunoo dachaa dhufee jira galchaa. Dhufee jira galchaa. Galchaa jaani. Deef jiim hajoo kana. Gammaanoo laal jii wanta joo kana wajji jiranii kaa'ilii ergu. Yaa. Jiisa wajji jiranii jiisa naqime. Oi Faisalitti naafaa. Faisal ajandaa dachaas osoo hin taane dubbiin dachaas amma dubbii hawaasa Oromoo. Eenyu hojii jira? Eenyu hojii jira? Deef jiim jaa. Taaptaap godha gaas sheer godha warra jala jirtan. Gaas nama ayi gaddee mana ni akkam taatan. Deef jiim jaalaal. Eenyu hojii? Jiisa si kan kana yoolna ki deef jiimii kan. Mudiitara naaf kan isaan si galchaa godhatu. Koo arkee jira. Ayyee. Faisal keenya maaltu jira beektaa? Dhimmi dachaas kun dhimma hawaasa Oromoo bal'aa ta'ee jira. Because dachaas waan inni jee kanatti naansaaf dubbii isaa lafa keenya jannaan hin jee bar Faisal. Okay, nasraa teenyaayi. Laali dhimmi dachaas Oromoodha. Dhimma hawaasa Oromoo. Yaa obs dhimma hawaasa Oromoo gurra hunda keessa jiru. Dubbanneeti jalqabarraa haga dhumaa bu'uuratti goonee. Ega kasaa kana bu'uuratti goone gargaarsa abbaa keenya adda barra. Because Oromoonis beekuu qaba waan dhufee akka duraanirraa wanni haareenii waan dhufee gurra Oromoo hunda seenuu qaba waan ta'eef sirrumatti haasa'uu nurra jira sinii galee. Dachaasi yaa wallahi billahi angaruu gaafani gocha keessan kan hunda ga'u nan boohe yaa waan kana duras isas hin beeku guutuu keessanis hin beeku Amma tateeshinaatti deebinaati. Wani isa fedhan dachaasi wajjin haasa'uu barbaanna biroo kiyya dhiisaati naaseen ati sin Oi dachaasin dhufa garuu warri kaleessa kanaarii raftanii kaatanii hadha erga gurbaan ni beekamtii argatee hadha nama beekamtii ta'u. Aboo beekamtii waan guddaa miti adeero. Beekamtii abbaa feetee harkata. Beekamtii waan guddaa miti isa fidi. Beekamtii waan guddaa miti adeero. Maraachuu haftaniif. Ummata walitti duulu yaa yeroo walitti. Aboo muuti rakaa. Beekamtiin harkata abbichi sirbii irraa inti sirbii irraa beekamu waan guddaa miti isa fidi. Waa'ee beekamtii nuuni mini. Ibsa eessa qottoo Beekamtii maal haasaa kun? Inni faara baaki zaman afaan hin banin naalat izzat. Ibsa walitti Usibet mana maaliif loltaati? Mata deebitee walitti duultu. Aboo mucaa kiyya kana Laal miira jala zamaanoo nama nu dafarsiisan ishee.
beekamtii maal qaraa silaa inni beekamtii tamaan baate. Abbaa feene ulfaa dhaggeeffadha. Abbaa feene ni taana abbaa feene. Gowwuu maal inni beekama barnam. Ni cafayinasi akka feene taana immoo ati isa jalaan naggadatu mataan kee hattu. Imaanni biliqin qaamni isa jalaan naggadatu jirtu. Jechaas yoo barbaachisaa ta'e ol fuunee achi kaannee samirra ol baafnetti qalama isa dibsiifne samirraa. Nutu isa maaltu hedduu dhaqe? I don't know. Eessaa dhufe inni warra eessaati? Hin beekon. Inni warra eessaati mana meeqa? Dachaasi kunis dachaas biraati. Dachaas paartii kunuunsa. Awwaal dachee kan kun achiin kas dachee. Wallahi waan addaati. Nu afaan as deebi'ee asa ibsa. Maalin beeku. Taaptaap godha guys. Naan xiisa kijeebar. Hai. Amma maallaqa hunda 12,000 ergiteef mucoo ammam fidaan maallaqa booyee imimmaan buusee hin booyin jettee 12,000 maallaqa ergiteef dirreen jechuu mucoo dirree jaamtu takka. Amman dawwalee fidaan kun saniif booya amma maaliif booya? Kaabbichi sirbaatos diramaatu isa harseessa. Warda sirki directii ta zamaanoo yoo dachaas interneeta fudhatte directii ni dawwalamti. Sirki isaa directii ni qabda. Kaasuu didee irratti dawwalee bara kun olaala kaasuu didee. Asmaan dubbatu filan. Ay kaasuu didee ni dalee di sirki. Jarti filmaan qaade. Kunno. Meeshaa. Maal jettee? Bilbila cufatee bakka kunoo. Not correct. Murtii guutuu adeera bira jiraame inni. Sorry. The call. Kunoo dachaas dhufee jira galcha. Dhufee jira galcha. Dachaas Oromoo. Laala suuta tasgabbaa isin maanu tasgabbaa isin. Tu waan qallaali isin. Ayyee. Amma maali beektaa? Haqa. Waan takka rabbiin oggoo fiduu khayrumaaf beekadha. Dachaas nu oggoo dhufte isa kanaaf furmaata haa'umaaf dhufte dhageessanii. Dachaas qofaa miti. Amma nuti tajaajila gotti finne immoo nama kana finnee haga kana baafnee lafatti dagachuun qabnu isaaf waan harkaa qabu istiidoo geessinee jiruu isaa kana sanarraa nama qaroo dhabeeyyiidha. Sini galee akkamitti akka nuti warri asirra jirru kun gargaarree fakkeenya taanu jaarsa gargaaree ammarraa eegalee. Of course. Jaarsaaf amma kan dawwalu dheeraa magaalaa galamsoo godhannaa anaatu isinii eegalaa dheeraan sirkii biyyas ni qabaa zamaanoo irraa ni fudhata akkaawuntii isaanitti haa ergu akkaawuntii isaa ta'a Oromiyaa baankii yookaan Nigdi baankii qarshii 5,000 isinii galchaaf. Anis 5,000 galchaaf. Kabajam. Dachaas rakkina sirbaatii qabaa naasiruu nammaan tanaa dubbatu. Walleen ati wanti teessaatii miti. Zamaanoo sitti xiyyeeffatee jira dhiismeetu nu gaafata ishee siifi dachaas. Anaa gaafata boo maal taatan isin? Namni gaafata malee namuu gaafii qaba. Oromoon hundi gaafata. Wartaa kun akkasii miti. Dachaas gaafii takka qofaan si gaafata obboleessi yaada wajjin ollee midhaaf si hojii turre ni godhama. Sirbii Sabriinaa Jamaal jettee sirbitu kuni illaa jaalalaa wayii miidhame ka'itu kun keeti moo kaabbaa keenya kanaati? Dhugaa na gaafattanii. Naasiroon si jaaladhe boo. Naasiroon si jaaladhe saartuu sirraa miidhame jaa. Boontuu jee. Inni akkas jee sirba. Boontuu jee. Saartuu yaa saartuus boontuu takkuma. Saartuu boontuun takkuma. Naasiroon si jaaladhe saartuu sirraa miidhame. Garba jaalalaa seenee keessa lime. Jaabeete. Ani immoo bilbila Sabriinaa Jamaaliin dhabe. Deddeemee barbaadu hishaaf dadhabe. Jeetiin waan jaalalti Sabriinaan jirtu Naasiroon fanna beekan. Naasiroon nama sittiin fuudha jee ammana isaa wajjin ture gaafan baajaa jiru gaafan motora oofu. Dhiyoon tana utuun galamta waliin dhufin jiru jechuudha. Inni si jaaladhe saartuu sirraa miidhame jee. Ani immoo si jaaladhe bilbila Sabriinaa Jamaaliin dhabee jee. Waan walaloo fi yadaloonni sirbi tokkumaami. Laal. Yedaloon sun ka'eenyuti. Yedaloodha waan nan walaloo abbaa. Yedaloon kan Naasirooti. Bas kadaas. Bakka sirbinis kan Naasirooti walii galee ni jijjiirame. Sirba kan Naasirooti. Akkasitti garuu immoo Aboo waan irra bira dhageen gaafadha usa. Waan irra bira dhageen gaafadha. Jaalalti keenya ta'uu uumamaan ta'e. Us wayi dhagee us.
Inka jibiin amma si fidalaal. Tatanaa dhiisaa gammaanoo. Sirbii jaalalti teenya ta'uu uumamaa taganamaa jettee ati har'a sirbite sun sirbee eenyuti? Amma reefu sirbaa ture abbaan kuni. Har'a baa makiinaa xiyya keessatti ati ganamaa sirbee tokko jira. Waan jettee jaalalti mee adee abbaa keenya kana irra deebii sirbi jira. Sirba lammadaa ji adeeroo sirba lammadaa san ji. Muutirraa kaafatu dheeraa. Lammadaa san. Muutirraa kaas dheeraa. Jaalalti teenya taganamaa tan onneen saarte ta'uumamaa faradaan nundi hiikuu ilmi namaa jaalalaan jireenyi keenya cimaa. Ilmi namaa tola yaadanii addaan nu yaasuuf dhaabbatanii jettee namaa hin caqasinii. Qabaa jabeessi nan darbinii adawwiin nu seentee nu diiginii. Jaalalti teenya taganamaa tan onneen ta'uumamaa faradaan nun diiguu ilmi namaa jaalalaan jireenyi keenya cimaa. Duraanuu akka wal jaalannaa jettee namaa maaliif caqasnaa oduu namaa maaliif funaannaa. Jalalan bultii uwwifannaa qaawwan uttiin seenan itti cufnaa. Sirba kana makiinaa biyya keessa sirbii wanti bine boon. Ni dhageenya ni dhagaame. Rabbi illee nu bira jira, namni illee nu bira jira. Hiriyaan kiyya ka waliin deemu jiru muummee hot waliin jirraa yoo kijibe. Sirba kana sirbitee moo sirbine makiinaa keessatti? Sirbi. Bas haganumaan sirraa fedhaa galatoomne. Dhageessanii yoo? Hayyee. Kanaafuu amma jechaas amma rakkina sirbaa qabdaa jettanii ma isin? Hin qabdu. Haga kana nuuf fudhatte. Dachaas akkas namni sirbee jiru sirbii kun lamaan kaadeeroo kanaa isaatii miti jennee bara. Adeeroo amma sirba kana booda waan godhuu barbaannu. Amma gaa warra mana keessa jirtu isintu beekaa isinitti deemaa dubbadha. Jara keenya laal. Dachaas gaafiin qaba. Gaafiin qaba. Jaartii fi ilmoo ni qabda moo qabdu? Qoy zamaan waati amma rabshaa kanaa miti waan tana lameen maaddan baa. Gaafatu ammarri kuu qaba ibsa gaafii dhaabar. Ibsaa waan jira maa sottan? Ni qabda moo qabdu? Hin qabu. Hin kaadina nafuudhi moo qabdu? Tafuutee irraa darbee jirtu. Naa qabadhaa tana. Bakka itti deebina tatanaa hin qabu jeenni. Itti deebina. Okay. Omoo. Tabiraa? Isa keenya dhaggeeffadhaa yaa. Aboonas irraa gursum jaartiinis ni jirti ilmoonis ni jirti. Okay, wardaa keenya mee dhaabbadhaa waa tokko. Obsaa mee akkam goona ni beektanii yaa zamanoo keenya. Mucaan amma dachaas keenya kuni xiqqashoo miira keessallee jira rifaatuun sitti jirti. Waan takkaa dubbannu la. Dachaas ati obboleessa keenya. Obsi. Dachaas Naasiruu keenya obsi obboleessa koo waan tokkoon sitti hima. Boruu ammas jaartii teetii fi ilmoo meetiyaa kanarratti da'ummannini yoo qabaatte jaartii fi ilmoo teetti booni. Dhalaa biraa jaarachuullee Oromoo yoo ati naalalteen beeku waan dallee kana dura. Yoo ati naalalteen beeku malee dallee kana dura. Mato. Lammaffaa moo? Dhaluu wayii Balaa dhageenya. Sagantaan jaalala isaati. Aboolaan dachaas Dhagee balaa migisisa kan wacinaa. Oye dachaas callisi. Dachaas callisi. Beekamtiin dhabu dhageessan. Kan nuti fide. Afurtamii shan as kana sirbuun danda'a. Ni sirbitaa callisi. Zamaanoo atis callisi. Zamaanoo waan biraa nuti hin kaasina. Nama qaru dhabeeyyii nama ijaan hin agarre narraa barreeffatee fi waraabbatee addan beekne bira dhaqanii sirba tokko jalaa fuudhanii sirba kun kiyyajanii isa san ukkaamsu jechuun nama ifiifuu ijaan hin garre sagalee isaa dhabuun arda haqa isaa kanaa ba'ee waa'ee isarratti fokkos goonee dhimma kanarratti odoo isa haa gargaarru. Sanii achitti waa'ee dachaasii fi wanni walitti gabbaan akka biraa. Bakka dachaas galatoomii. Nama ijaan qabne
gurbaa deebi'aa meebsaa gurbaan isinitti taphachuu jira. Ara Na gargaarsa. dhaggeeffadhaa gaasin. Keenyaa Isinitti hima. No, no. Bee jira ministeerri Dachaasii. Naasiroo naa gargaaraadhaati akka inni sirba hedduu qaba. Anillee na beeka Naasiroon sirba hedduu qaba kunoo isa gaafadha. Sirba kana sirba kaan jabate teenyee hojii sirbinu. An bilbila Sabriina Jamaaliin dhabeen ja'a inni immoo si jaaladhe saartu sirraa miidhame ja'a. Kana garaagarummaan keenya. Yeedaran immoo ani immoo kana akkan sirba Naasiroo gaafadha. Himee bara. Naasiroo gaafadha mee. Maal feeta ibsaa himee bara. Ibsaa himee jira dhagee amma dachaas wanta kan itti dhaammata dhuma. Dachaas ani ilmoo siidhalu warri keenya na baare takka ji. Lammaffaa filima kan kee. Filima kan kee dhagee Nama guddaadhaati kabajaa dhagee wayin filimni kee Walaa kasabaa gabanyaa na kanaas illee na namaan tana. filimni kee gubatee jira. Waa'ee Sabriinaa gaafnu boy. Filimni kee gubatee jira. Mobaayila namaa kahattees deebisi. Dhageessaati filimaa fi jinni wanni beektu hin jirtu ati siin manguddoon jaalala ijoollee ittiin seentu dhageessa kabajaa qabdu. Tuntaatu fayyaa. Nisboo bineensa afaan lama horoor kan dura miyyoo tana ati ammaan tana Ati hattuudha bakka. Ati Oy jara kaya lamin muut godhi dachaas muutu rakaaye dachaas muutu rakaaye isaan lameen muutu rakaaye please nu kabashina namni isin iddoo jiru kun Nama dalagaatenya deebina obboleeyyan asirra jirtan namni 2,900 kana dhaggeeffataa jirtan dubbiin dhugaa eessa akka jirtu gabaatee jirti gabaadhumaan namni irraa dhage zamaanoonis gara toomijeenitiin gara dhimma keenya deebina. Gargaarsi nuti obboleessa keenya dachaasiin gargaarree hojii sana hojjechiisuudhaaf yaalle hundi osootii dandeenyee gara abbaa keenyaa kana nu deebi'ee kajuu dhaamsa kiyya. Amma laayifii kanarraa akka gadi bu'een qarshii 5,000 abbaa keenya kanaaf waadaa seene yoo rabbiin alaaf isanii olillee galchuu danda'a. Maqaa anis kuma kudhanin dheeraa galamsoo anis kuma kudhanin namoonni carraa waliyaa kan nu kaasan carraa waliyaa kan nu namoonni dhaggeeffadha manni zamaanoo kanarratti ibin karaa tiktookiin gargaarree ta laayifirra nama 3,000 nu daawwataa jira. Ililli irraa eegala waan barbaadan asirratti as darbaati ni sharafamaa fi tokko jira. kuma kudhan murtii guutuu 5,000 Sabriina Raayis fuudha Wardaan 10,000 istuudiyoo baadiyyaatti illee funyaa qabaa irraa fuudha Nasrallee irraa fuudha. Anis 5,000 warri koomantii jalaa waan jiruuf bakka takka banaa dhiisuu qabna. Nama tokko galchee irraa fuudha. Mee 10,000 warra jala maqaa barreessitan kana hunda maqaa barreessuu hin dandeenyu. Ilillii fi leencaa fi waan qabdan asirratti as darbaa ittiin haa gargaaru. Mikki barreessaa haa gargaaramu. Haya mee akkaawuntii asuma jalaan nuu Fadhu sirbuu baatus nama guddaadha waan ta'eef gargaaramuu qaba. 10,000 kajuu jiru jira akkaawuntii haa himnu ammumaa galchaniifi. Akkaawuntii barreessaa. Isaa barreessa. Dubbadhu Samriyyee. Okay, ani isaan galeetii leenca saree waan qabdan asirratti ol darbaati nu garsiisa. Hoggota akka dhiifamaa wajjin please attention nu kannaati. Dachaas Ramoonni na kofalchiistu Sabriina umrii kootirraan jaalachuu eegalee naan jee garuu. Ati ajaa'iba sin dhaggeeffadhuun guddadhee jeebar. Garuu muciyyoo isarratti qorraa. Sabriina akka kanaatti hin dubbanne. Sabriina my queen. Ani ammaan kana wanni ni dhagguta akka hundi keessan dhaggeeffadha hanga ammaan dubbanne ani wanni ni ammaan kana dhaammachuu fadhu warroonni kalee dachaa seettanii na bira kuttanii hanga haadha xiyyaatti arrabsitan sanii arra qaanyii teessan kan taatan takkaffaa jechuudha. Lammata deebiitii dandeessan rabbi sodaadhaati ammaan booda maqaa waa'ee dachaa sinaanaa wal qabsiistanii hin kaasinaa reefuun tanaa adeeroo wajjin viidiyoo kool kunoo dachaasni jira waan dachaasni jira waan ta'eef jecha reefuun tan adeeroo qamarii waliin viidiyoo kool walii dawwallee mana adeeroo qamar jira ichitti isa dubbisee ture michoo isa yaa'ee naa himee jira adeeroo jaasonnee jira soo waan san ta'eef jecha adeeroo wajjillee adeeroon ummata miidiyaa kana dhageen anan dhageessu adeeroon nama lubbuun jiru guutaa akka qo'anii dubbadha adeeroon nama lubbuun jiru viidiyoo kanallee riikoordi godhadha ummata miidiyaa kanarraa hunda takka isaanii dhaga'uu didee jalaa didee adeeroon anan kabajuu siin kabaja adeeroo hayyee waan hin siin jeeni gootamu hin gootu niin godhaa jeeni akka walleellee kilippiillee audioollee hojjetuuf akka naa waliin dalagu hattaa haga muraaditti yaadataattillee wal dubbannee turreessinii galee soo saniif jecha ani akka Sabriinaatti adeera abbaa kiyya kanaa waliin sagaleellee jalaa qabee kilippiillee waliin hin dalagaa abbaa kiyyaa waliin hin dalagaa ispoonsarii dachaatiif jaamilleen dhibbatti akka adeeroof ta'u amantiin itti qaba because adeeroo qamar hedduu wal dhageenye hedduu wal kabajna waan ta'eef jecha murtii guutuunis nama jiru muraada hajjisa hedduu waliin dhiyaatanii
So waan Jaalata Junaydii wajji wajji gusiseera warra. Hai. Hai no abbaa keenya kanatti naa dhaabbadhaadhaa hundi keessanuu kabajaa fi jaalalaan har'aan booda yeroo bisoodhatte Akkaawuntii koo qabuu dandeessaa daqiiqaa qabnu kana fayyadamnee gargaarsa deemna. Obsi murtee kiyya obsi qubna gadi dubbachaa jirti obsi. Har'aan booda yoo dandeesse yoo rabbi sodaattan warri footoo haadhatii yaallee gaggaragalchaan arrabsu jirtan footoo haadhatii yaatiis kaasaa footoo tiyyallee kaasaa aanaa fi dachaa obboleeyyan rabbiiti wanni wali qabnu jirru waliin beeynu rabbiin fidee wal agarree feemasummaa harkatee feemasee baga rabbi godhee kana caalallee haa feemasu yoo dandahame haasawni biraa dhaabbatee fedhu jaartii isaa qabaatu itti dhiisa abbaa keenya kana cinaa dhaabbannee audiooraan hanga viidiyoo kana birallee kutee jireenya personal life isaa abbaa keenya beeka jireenya life isaa keessatti illee akka gargaaramuu dandahamu wallistoota Oromoo fuula duraafillee akka barnoota ta'utti abbaa keenya kana haa gargaaru sinjaa galatooma. Samriinaati yanaa galatoom laal amma zamanoo keenya samriinaan waan ayaa qabuu fi waan kabajaa qabu waan nurraa eegamu dubbatte dhagee akka isin jettee adeeroo yoo dandeeka sagalee istiidiyoo dhaqee nu hollisu taate sirba sagalee jalaa qabuurraa eegalee haga kilippiitti wajjiniin hojjedha abbaa kiyyaa wajjinii jettee jirti kabajamii galatoomi. Galatoom. Adeeroon keenya Amar Yusuf akkasuma obboleessi keenya muraadilleeni akka nu dhage'u sagalee tana asumaan kabajaan itti dhaammannaa wanni jechaas nurra dalage piraankii abbaa keenya kanallee ukaamsuun kijiba hedduu irra qabnee jirra kanaafi samriinaan hanga ammaa uummata Oromoo dogongorteen jirtu wanta akkasiin dubbanne samriinaa jamaadha kunoo arra jechi lubbuu qabu afaan sirraa bahee umriin waa dheeraattu dachaasilleen nuuf jiraadhu atilleen obboleessa keenya garuu immoo waan sirraa fokkotaa firraa eegaa deemu hedduu hin jarjarin. Gargaarsatti nu deebi'a. Ani waan takkan dubbadhee bahu fadha. Dhaggeeffadhaa Nasraa. Dachaas biraankii tana qofaa miti narratti illee biraankii dalagee ummaati yattirlee biraankii feemasummaaf jecha ummaati nama guddaadhaan ala wardaa ala jiititi akkana jii viidiyoon gadhiisa jeetiti ummaati yarraa illee nama guddaa viidiyoo irraa waraabee wardaan tanooleetii miti wardaan ta'ala 12 jii. Chaanala guddaa fayyadamti bar micoon tante namni guddaan homaa takkan beeku siif hima jeet ummaati yerraa viidiyoo waraabee ummaanti lagana wardaan bar akkana jettee viidiyoo sanarraa waraabee inni gadhiise kana hunda nama godhe inni ani isaa rifadhee uffata inni uffatee deeme san intarviitti kan isan bitee fi silkii bitee harkaa kannee fi jechuu ilma Oromooti ilma dhiiraati jee kaniin kana godheefillee saba Oromooti hojjedhanallee wal na dhabsiise biraankiin isaa taasii achi dhaabbattu miti dachaas jechuun. Okay, jara keenya yoo dandeessanii akkaawuntii komantii jiran nu barreessa. Inni lammaffaa immoo dachaasis abbaa fedhes ta'e dachaasis sirba 40 waliin qabataa mi obboleessa kiyya sirba adeeroo irraa nu gori. Dhaggeeffadhu sirba keessaniin simaddii dhaabbachuu dandeenya nutulleen anilleen dhugaan siin jaa kan waadaa sii galallee taatu lamallee taatu artistoota fi warroota istiidiyoo qaban hedduun wal beeka kan akkattuu naadhaan jechuudha yoon akkattuu dawwalee sirba kana naadhaa jeen siifit sagalee ta'aa. Sirboota sanii akkasumatti amma lafas qabnee lafas darbinee rabshaa sanan dhaabnu obboleessa kiyya tasuu ooluma keenya kanaafuu sirba adeeroo dhiisi sirba keetiin si gargaaraa si moggaa dhaabbannaa obboleessa kiyya piraankis immoo yoo sabriina dhugaadha yoo nama dhiyaatan maarra kopha kijiba maaltu fideedha malee baramma kijiba ani gizeen walitti dhiyaannu san nama dhugaa seeti kana gizeen viidiyoo booda wal dhabeenan viidiyoo kana booda viidiyoo kana akkam hoggota carraanaa kan jedhanii carraanaa kan jedhanii hiika takkoof adeeroodhaan waa gaafachuuf fedha dhiifama hojii tadhuma nama guddaan dura teessifnee irra taa'u jirra sila gannuu bu'ii gargaarsa kee nuuf fitaa waan dandeenyu ilmaan keetti sibira jirraa bakka jechuun qabnutti nu dura taa'u jira waan ta'eef gaafii tokkoon gaafadha adeeroo salaamu alaikum. Naasir keenya waan isin jiru amma sadarkaa abbaa keenyaa jirtaa bakka ta'uu hubattuu jirtallee fedhii kan keessumaa beekaa nuti ilmaan keetti si gargaarraa dachaasiif sirba kana ni dhiistaaf moo amma Oromoon hundi kan kee ta'uu baree jira moo dachaas irraa dhoowwinee sirbi kun asii taa'u gaafiidha beeku. Mee waan takka ammallee kasilaa amane gam tokkoon coomee gam tokkoon haare dachaas maaliif walaloon tiyyaa yadala akka isaati bakka jeesanitti haqa san haa diriirsu obboleessa walaloo san keessaa jecha tokko rabbi haraam itti godhan qabu. No akka inni hin qabne nuti barree jirra uummanni baree jira inni ni qaanfate nuti barree jirra. Inni yoo gaasin manguddummaa seentanii fi dhiifama na gaafattan malee
Angama kiyyaan sirbi sun lafatti maaliif jaaga obboleeyyan kiyya gurbaan kun silaa ol ba'ee mul'atee jira hijiba isaatis ni beeyna nama kana amala inni qabu wajjuma wajji deemanii beeyta Qureshi garreemi uummannis dhageemi viidiyoon kunis waraabbameemi silaa'uu sirba namaatu cover godhanii namni itti numa beekama adeeroo nuti hoggaa inni wakka wanni jeebe funyaan qabnee adeeroo yeroo yerootti yaadannee akkana dhufnee mana zamaanoo kanatti gargaaruu ni dandeenya ammarraa eegallee bara ammaa oduruu haga qarshii kuma 30-40 argannee beeka kuma naafi zamaanoon kudhan wardaan kudhan ibsaan kudhan 30 nasraanis eenyu laa kuma 40 fa'aa argannee beeka ni gargaarranna manguddummaa akkuma itti balleesse inni nutti balleessetti nuti immoo tolchineeti boo warri si gargaaree si haa gargaaru deem sirba san hojjetan haqa himnaa mine barumaa irraa harkan nu beeka adeeroo moodi ta'u bechiifna maaliif mudawwara itti binneeti salaatii kalimaa binnee fi abbuleeyyan bakka inni jirutti gargaarranna qaamaanis dheenee laalla. Murtii guutuu san fadhiin adeeroo irra jirti adeeroon. Murtii guutuu maali beektaa wanni jiru adeeroo gaaree jiru. Aaree jira kan jiru. Amriina wajjin wallisa itti jira. Walluu fi ajaan qabu ati maa dirqisiistaa murtee guutuu haa wallisu bakka. Ibsaa wardaa guutuu. Amriina wajjin wallisa itti jira. Sabriinaan jalaa nama itti jirti. Niitoorkiin kiyya ganna buusaa guutuu akka dubbadhu murtii. Seenaa dalaguu qabnaaf Samriinaan jalaa qabdee haa wallisu adeeroon. Guutuu akka dubbadhu ta duraa duraa. Ayyee. Silaan dhageessanii guutuu akka dubbadhu irraa ta'uu niitoorkiin kiyya rakkoo dhagaas. Dubbadhu Sabrina. Okay, hayyee thank you. Wanni jechuu fedhe wallees haati haa jennu waan fedhe isaa godhu. Akkaataa itti dachaa ol bahee itti dubbachuu jiru akkaataa itti tuffii namaa qabu takka itti isin galee akka lolu jiraasii dachaa darbachuu jiru isin galee murtiyyee dubbillee isin afaan itti qabee ol bahee sila akka nama baratee tokkotti adeeroo kiyya gaabballeeyyan kiyya dhugaadhaa wallee tun tasaatii wallee tana dalaateetiin jira. Sabriinumaaf jeeti waan kana godhee ittiin feemasee immoo walleen tasaati adeeroo kiyya dhiifama naa godhii jee osoo dhiifama gaafate manguddummaan gaafate adeerolleen na dhagee ogguta haafitadhu murtii haafitadhu ogguta nutilleen adeeroon nutillee harka nun darbu hoggaas yoo gaafanneen jechuu isinii galee amma immoo ol bahee akkanatti gurbaan isaa wajjin jiru sanilleen ta'an kan arrafuu takkatti arraballee daddarbachaa haala kanatti manguddummaa waliin adeeroo yoo fedhe wallee isaa abbaa dhagee adeeroo yoo fedhe wallee isaa abbaa fedhee faa kannu yoo fedhe ifii faa wallisu ani yoo adeeroo wallise wallee tana kilifillee awdoollee wajjiniin talagaa akkasuma kun ibsaanis wardaanis sappoortiin goone jaanii jiranii kun mirga adeerooti malee nuti manguddummaa jidduu seenneef miti. Yaa manguddummaa jaamu tana keessaa baasaa. Namoonni goona adeeroo sappoorti goona karaa waan immoo waan gama manguddummaa jechuun manguddummaa baasaa keessaa. Yaada ofii ibsata malee waan isin feetan osoo hin ta'in yaaduma kiyyaan ibsan. Adeeroo silaanit akkana akkam feetaan gaafadhee noof kolcha. Oye amma haasawaa ooluun kun faayidaan isaa maali? Semmo maal irra wal fakkaatu. Amma karaa gargaarsa. Waan warra asirratti haasofnee amma seenaa dalaguu dandeenya. Dhaggeeffadhaa. Zamaanoo. Qaraanaa kan itti Zamaanoo. Isin irraa gabbu'aani. Akkaawuntii amantii jalatti isin barreessaa piin gootanii amma gara gargaarsaa deemnee yoo bira dhaabbanne gaariidha beekta dubbaturra jira egareefu. Tanaaf akkaawuntii koomashii jalatti barreessinee piin gootanii namni hundi akka bira dhaabbatu waan qabuun. Nama kan nuuf alus jannine bakka banaa kana nine namni walitti argamtan. Keessan irratti argime akkaawuntii dheeraa galamsoo edit godhee kan as ibsatti kan. Keessan irratti argi inni lammaffaa immoo ammas kan hin jee malee ijoollee natti dhiyaatan diyaaspooraan beekaa aga nama 10 takka qarshii 100 takka irraa fuudhee kan arguuf waadaa isin galu fedha nama sirbaa kana irratti hojjedhee jechuudha. Thank you. Natti dhiyaatan. Yaa wallaahi adeeroo namadii kan 100 takka quba qabaadhuun jira akkaan an jaaladhu waan an jedhu dhagaan dhugaan nama dhugaan rakkate nutti fidi ni gargaara naan jedhani hedduu jira waan ta'eef haga 100 takka jechuun nama 10 jechuudha. Zamaanoo badii keessan guddaan nama kana haga ammaa dhoosuu keessaniihu haga ammaa adeeroo kana nama dandeettii akkanaa qabu dheeraan galamsootti ni jira wanni ta'ee jira amma booda garuu yeroo gara yerootti akka gargaaramee agartee haga jiru. Sani garuu immoo wanni isin beekuu qabdanii Sabriyyaa walitti argisiisan ni bara. saftii akka har'aa saftii dhuftu galgala jechuudha.
gargaarsa umarii aliitiin qaba waan ta'eef samboodan godhaa fi akkasitti nama hubadhaan dhaamsa kiyya isin jaalladha isin kabajaa keessan irratti arga akkaawunti. Anisa galchaan. Namni kuma barreessu kun akkamisa ibsa angaalee fi tan isin garraanii dhufe malee ni beeksanii. Akkamatti kataba warri komantii akkamatti kataba automaatika kaa arguuf amma nama automaatika argu. Okay. Awo gaalaa fi wallahi moobaadiyoo waan na fide malee ani ganda kananiin kakadhee leera akkanatti ol hedduun deddeebi'u. Zamaano. Ganda kana hin beekne namni akka kuma 10 kuma 5 kuma 50 kuma 100 kan nu barreessani. Ibsa. Oh naaseenee jira. Sirge Okay naaseenee jira. Mee akkaawuntii maxxansinee lallakkana kan. Mee awoo guys tap godha kan namni gad deemu jira copying share godha adeeroo ganaadha bira dhaabbannee gargaarree. Ibsaan akkaawuntii barreessee agarsiisu nama harkaan. Namni kudhan nu galchi yoo harkanne adeeroo kun kuma 100 akka gargaaranne beek kuma 150 gargaaranne jireenya isaa maatii isaa ijoollee isaatiif fayyade. Yaa kuma kudhan wallaahi asirratti ol galchina hahimatu fedhu harabbitti dhiifatu fedhu akka fedhii isatti kuma kudhan nama kudhan qofa barbaanne immediately kan galche kun waan ibsaa guddisiiti harkaan agarsiisi akkanatti. Fosoon ta'een hanga miiliyoona gargaaramu qaba. Hajjis dhaqoo qaba barana likkumatti gargaaramu qaba. Wallahi hajjillee dhaquudha qaba. Nama kudhan namas kum dhibba kan nu laala. Sunni qaamaan dhayinaafiyu warra amma dura dachaasiif jecha bakka meeqan dhaqee mi'arraa'u gaaza gubee bakka meeqan deemee bar niin dhayinaaf isaa hafis adeeroofis ni dhayina maali? Adeeroon immoo nagaan tummatee hara masgiidaa galuu qaba. Hajjis ni geessina inshaallah soomaniin isas deemaa.